Peenxeen amantii miti jedhime. Peenxeen amantii miti yana itti amantaa peenxeetti namana. Kana waggaa meeqa waan dubbachuu jiru nurraa xumuramtes. Namatu moggaasa namaati peenxee jechuun malee itti amantii. Okay, kiristaanota kan jedhamu yeroo kallattiin Yesuus lafa biyya lafaa barattoota barsiisuu jiru hin jiranii kiristaanni kan jedhamu. Injiru. Peenxee waan jedhamu hin jirtu Yesuus irraa quban qabu miti barattoonni Yesuus quban qabanii. Yesuus irraa quban qabu gini immoo namoonni waan hojjetaniif waan Yesuus quban qabne isin akkamitti fi moggaaftanii yaatan. Namatu nutti moggaase waan ta'eef moggaasni namaas baay'ee. Okay, waan namni si moggaase maal? Waan namni si moggaase amantiidha jettanii nuti peenxee jettanii kamii yaatan? Nuti immoo iyyuu maal jennee amanna sitti fakkaate. Yesuus Kiristoos warra walirratti amanu jennee yaana. Peenxeen amantii miti jedhime. Peenxeen amantii miti jedhime. Yesuus Kiristoos peenxees miti ortodoksii kiristaana kaatolikis miti. Akkaan jedhe love or ella up whatever waan siin jedhe peenxeen amantii miti jedhime. Peenxeen amantii miti yana itti amantaa peenxeetti namana. Kana waggaa meeqa waan dubbachuu jiru nurraa xumuramtes. Namatu moggaasa namaati peenxee jechuun malee itti amantii. Okay, kiristaanni amantiidha. Obas. Moggaasa maqaati malee imnatii fi amantaan garaagarummaa guddaa qabu. Amantiin kee eenyu unkaa wayirratti foormii mana barumsaa baasaboora raataatu yoo gartee bakka bootaa amantiin kee maali yoo sin jedhan islaama jettamoo kiristaana jettaati. Ani kiristaana jedha malee peenxee jedhu. Kiristaanni amantiidha. Amantii fi imnatiin garaagarummaa guddaa qaba bakka kanatti. Imnati Amaariffaan raadhis imnati afaan Oromoo sitti haasa'u jira. Okay, bakka kanatti ishi wanti hordoftu tokkoo fi wanti amantu tokkoof wanti hordoftu tokko garaagara moo tokkodha. Waan sin jedhu islaamummaan amantii. Kiristaanummaan amantiidha. Kiristaanummaan anaaf amantii kiyya eeyyan itti amaneen duuka bu'ame. Karaa Kiristoos. Al tokko gidduun agalchaa al tokko gidduun agalchaa. Ishi. Yeroo jalqabaa fi kiristaana kan jedhamanii bartoota hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 26 yoo deemtee dubbiste ta'e. Jidduun abuusaa jedhee deema akkam goona jiran. Jedhan kiristaanni amantii miti akkuma peenxeen amantii miti jettan sana kiristaanni amantiidha wangeela irratti. Kiristaana jechuun kiristaana jedhamanii waamamanidha maqaa mallayyaa isaaniidha. Kiristaana jechuun immoo Kiristoos irraa jecha dhufedha. Waamamanii yeroo Yesuus jiru sanitti kiristaana kan jedhamu jira kiristaanota kan jedhamu yeroo kallattiin Yesuus lafa biyya lafaa barattoota barsiisuu jiru hin jiranii kiristaanni kan jedhamu. Injiru. Kanaafuu waan Yesuus boodaan fiddanii jechuudha. Yesuus hin barsiifne kiristaanummaa. Kiristaanummaa koo waan Kiristoos irraa dhufe be. Kiristoos irraa dhufe kiristaanummaa. Bakka fadharraa achirraa haa dhufu Yesuus Kiristoos kiristaanummaa barsiisuu ture. Hin barsiifne. Amantii kiristaanaa jedhee barsiisuu ture. Hin barsiifne. Peenxee jedhee barsiisuu ture. Hin barsiifne. Isintu moggaafate. Guyyaa keessaa dhuftee jechuudha waan kun waan Yesuus hin fidini qaamni biraa guyyaa keessaa gartee akkuma gartee paartii badhaadhinaa maqaa itti baafatu namni maqaa itti baafate. Miti. Amma bira kun moggaasa bartoonni jalqabaa afaan Itoophiyaatti kiristaana jedhamanidha. Okay, san bira kutaa. Yesuus Kiristoos nama jettanii kiristaana. Kiristaanummaan mallayyaa kiristaana kun immoo maalirraa dhufe mallayyaa keenya malee imnatii keenya miti kiristaanummaa jechuun mallayyaa duuka buutuu Kiristoos amantiitti hin beeknu. Sigalee mallayyaa keenya nuti kan amannu Rabbi tokkichaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanna. Rabbi tokkichaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanna. Rabbi tokkotti hin amantan. Situ jedhee maal si beekaa? Ni amanna. Anaa jedhee hin amantan. Okay, Waaqayyoon tokkichi kami? Waaqayyoon tokkichi kami? Waaqayyo tokkicha sagalee isaatiin waaqaaf lafa uume. Ansan san hin jenne Waaqayyoon tokkicha dhugaa kami? Yesuus waaqa moo nama? Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha. Kanaafuu waaqa tokkotti hin amantan. Hafuurri qulqulluun waaqa moo nama? Hafuurri qulqulluun waaqa. Akkana Waaqayyo abbaan waaqa moo nama? Waaqa. Kanaafuu waaqa tokkotti hin amantan. Waaqa tokkotti amanna akkamitti jettan isin? Waaqa tokkotti amanna kee. Waaqa tokkotti amanna.
akkanaan jechuu jirta waaqayyoon abbaan waaqanaan jechuu jirta taakka waaqayyoo abbaa kan lammaffaatis waaqayyoo ilma sadaffaa hafuurri qulqulluunis waaqanaan jechuu jirta sadeen kanaatu waaqa tokkonaan jechuu jirtan akkamitti loojikii gaaffii akkamitti akkanaan jetta abbo obboleessa kiyya ana macaafa qulqulluu keessa deebii ja'a afur gaaffii ati naadhii sirbitu gaaffiin isaan irraa barbaada gaaffii isin irraa qaba mira biyyadhi al tokko tu kana xumurree gaafatte kiristaanii waliin haasa'aa gaaffii sirraa qaba waan sanii miti amma ani jechuudha ani amma fakkeenyaaf amantiin kiyya ani mallayaan kiyya kiristaanaa duuka buutuu Yesuus Kiristoos finne san kiristaanii mallawaan guyyaa keessaa cuufin deema nama yoo dandeesse cadhisi ana moo eenyu taasaa hojjetasa nama lamaan naasooytanii bar nama lama mee dhiira kana wajjin xumuradhaate ati taa'uu erga sa'aatii meeqa si dheeguutu ture bar gaaffii sin gaafachuuf maal gaaffii maal nu gaafatta ana amma fakkeenyaaf ani amma kiristaanaa ishii ani amma Yesuus Kiristoos tinan amanan je amma waa'ee Yesuus Kiristoos isin dubbii isaa hundaayyuu ni eegdu dubbii inni maal jetteetti amanta anis Yesuus ittiin amanaa bar dubbii isaa ni eegdu ni eegdu ni eegaya dubbii isaa ni eegaya Ishi dubbii isaa keessaa fakkeenyaaf wanna Yesuus godhe san hundaayyuu ni raawwattu waan san jechuun yoo jiraattee quraana kiyyarraas wangeerraas yoo dubbii san Yesuus jedhe yes dubbii inni jedhe san dubbii Yesuus jedhe san isin silaa Isaa yookaan ilma Maryamitti ni amannaa nabiyyi keenya ni jettu dubbii isaanii takaltalla jettu miti yes ati ni eeydu dubbii Yesuus jedhe hin fudhatta kan hiikoo biraa ittiin goone hin fudhatta kan gartee yaada kee ittiin daballe بالله عليك لو سمعتي ان اجيفدو بين امورك بودا نغافتا نغافدو وقلنا في دي نغافدو تنافيو سلام بك كنتي دبي يسوسي ni eegna jettanii itti amannaa jettanii nabiyyi sa'uusaa sennee ni fudhanna yoo jettanii dubbii inni kitaaba keessatti kabiraatii miti wangeela arfan keessatti qofa kan inni dubbate ni raawwattu Yesuus kon wangeeluma afran keessa dubbate bakka biraa takka isa dubbate hin jiru la dhiisi kaawwan dhiisi ishee kaawwan itti dabalanii eenyu Phaawulos barreesse akkas tumti dhiisi mee wangeeluma keessatti kan inni dubbate Phaawulos barreesse jedhi yaafii niin laala firi hin dubbisaa hin laala yoo dhugaa taate quraana kiyyaan hin qoradhaa bara fakkeenyaaf ani ishee duuka buutuu isaati jedhe ani isatti amanee jira jedheera amma loojikaalee oggaas nitti dubbanne Yohaanis bakka kanatti kana jedhe duuka buutuu Yesuusi ani jedheera fakkeenyaaf ayya gaafii kallattiin gaafadhaa boo ani kallattis gaafachuu jira badiin kiyya maali isatti amanuu kiyya kanaafi okay duuka maal jetteetti amanta anuu ittiin amanaa bara amma isin akka dhoksaa dubbii toluun taane iftoomina takka isinii galuutan si gaafata dhoksaan dubbii hin jirtu Yesuus dhoksaan hin barsiifne dhoksaan aan hin jedhin dhoksaan kun kijiba waldatte kana jedhan Yesuus dhoksatti itti barsiifne si'iif kijiba miti kijibummaa si'iif ta'e sanitti fidee tanan ofii kiyyaammoo kanatti amane san dhiisee na dhaggeeffatu dhoksa barsiise Yesuus barsiifne nagaafadhu mee haa daqiiqaa 3 afurtamatti baraasaa na dubbisuu hin dandeessu beekam nagaafadhu kallattiidhaan dhoksaa jechaan Yesuus itti amantaa na jette Yesuus ittiin amana okay nagaafadhu